Sharafoota biyyoota adda addaa waliin ilaallaa egaa guyyaa hardhaa karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaatiin January guyyaa 3 baatii 1 2025 jechuudha. Egaa akkuma beekamu kallattii lamaanan isinii fidee dhufee baankii fi gabaa gurraachaan jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Kanatti aansuun namni mana koof haaraa taatan subscribe godha. Namni viidiyoo kana daawwattan immoo like gochuun viidiyoo daawwachuu eegalaa isiniin jedha. Egaa jalqabarraa akkuma beekamu Ameerikaa doolaararraan isinii ka'a jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa hardhaa karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 143.19 oolee jira. Egaa akkuma beekamu guyyaa eengaddaa takkaatiin gara 141tti gad deebi'ee ture. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa doolaara birrii tokko dabalee har'allee birrii tokko dabaleetiin jira jechuudha. Guyyaa guyyaan garmalee gad bu'aa guyyaa guyyaan immoo ol ka'aa adeema jechuudha. Isa kana immoo namoonni mirkaneeffachuu barbaannaa dhugaa fi soba isaa ilaallannaa jettan immoo screenshot irraan isinii ka'a. Guyyaan har'aa January 3 baatii 1 2025 ta'uusaa mirkaneeffatanii ilaallachuu mirga qabdu isiniin jedha. Egaa akkasumas immoo Ameerikaa doolaarri tokko karaa baankiitiin Olmaan Isaa har'aa 124.0 yookiin duwwaa jechuudha. Akkasuma immoo inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiobilackmarket.com 147.36 oolee jira. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin immoo 129.7 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiobilackmarket.comiin 157.50 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo Swiss frankiin tokko karaa baankiitiin 133.14 oolee jira. Inni itti aanu immoo Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa ethiobilackmarket.com 99.41 oolee jira. Akkasuma Kanaadaa doolaarri tokko karaa baankiitiin immoo 86.5 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa ethiobilackmarket.com 88.80 oolee jira. Akkasuma Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa baankiitiin immoo 78.15 oolee jira. Inni itti aanu immoo paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa ethiobilackmarket.com 177.63 oolee jira. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa baankiitiin immoo 152.38 oolee jira. Inni itti aanu mootii birrii isa irra guddeessisaa Itoophiyaatti sharafa sadarkaa tokkoffaa irra kan jiru Kuwait diinaaridha. Kuwait diinaarri tokko karaa ethiobilackmarket.com 464.29 oolee jira. Akkasuma immoo Kuwait diinaarri tokko karaa baankiitiin immoo 394.88 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 19.61 oolee jira. Akkasuma Chaayinaa heewaan tokko karaa baankiitiin immoo 16.62 oolee jira jechuudha. Akkasuma Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 12.86 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 39.1 oolee jira. Egaa akkuma beekamu Dubaay isa kaleessaa irra saantima muraasa ol dabalee jira. Bakka isaa duraatti deebi'eetiin jira jechuudha. Egaa isa kana immoo namoonni mirkaneeffachuu barbaadan screenshot irraan isinii godha. Egaa guyyaan har'aa January 3 baatii 1 2025 ta'uu isaa
ilaaltanii irraa cheek gochuu dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin Dubaay diraamni tokko 33.76 olee jira. Namoonni viidiyoo raawwatan laayikii godhaa obboleewwan keessan bira haa ga'u jechuudha. Akkasumallee inni xaan immoo Joordaan Diinaariidha. Joordaan Diinaarri tokko karaa ethioblakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 202.6 olee jira. Akkasumas Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa ethioblakmarket.com guyyaa har'aa 38.10 olee jira. Akkasuma immoo namoonni cheek godhachuu yookiin ilaallachuu barbaadan karaa ethioblakmarketiidhaan guyyaan har'aa January 3 baatii 2025 iskiriinshoot irra gootanii cheek gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Saudi Riyaalli tokko 33.0 yookiin duwwaatiin olee jira. Dabalataan immoo warri Saudi Arabiyaa jirtan daldalaan keessan akkaataa siistema isaan ittiin sinii erganiin jechuudha. Namoonni birriin keessan baay'ee ta'e jechuun namoonni hanga birrii 5,000 ol qabdan guyyaa har'aa 28.80 olee jira jechuudha. Yeroon siniin jedhu akkaataa itti baay'iftan mashwaara birrii 50 keessaa kuttanii birrii qabdan keessaa jechuudha. Fakkeenya 5,000 yoo qabaattan 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 28.80 yoo jettan namni tokko meezoo tokko isin daguu hin danda'u. Akkasumas immoo jechuudha eengadda obboleettiin tokko birrii hanga kanaa naa ergee jette gaafa herreguu fi 30 si ergee jedhe jechuudha. Dhugaa waaqa 30 ishee fi ergee birrii 30 immoo 50 keessaa kutee 50 isaa keessaa kutatee 30 immoo ergee birrii 700 immoo ishee shawwade jechuudha. Dhugaa waaqa innaa gaafaan ani ishee fi herregee lakkoofsa ishee as jala kaawwatte ishee fi herregee birriin kee amma kanaa dhufa gaafa jiru birriin 700 hin jiru jechuudha. Herrega hin beektu jedhee birrii 700 qati ishee irraa godhe iskiriinshoot godheen ishee fi erge jechuudha. Herregata isheen immoo geessite kana dhufa kana akkamitti dhufa akkamitti birriin 700 eessa kenna soorii nan dogoggoree jedhe jechuudha. Garuu otoo isheen irra deebitee gaafatachuudhaa baatte yookiin immoo cheek godhachuudhaa baatte har'a 700 irraa kuta boru immoo 1,000 irraa kuta akkasuma irraa kutaa deema maaliif hin beektu jedhee jechuudha. Kanaafuu beekuu qabdu jechuudha. Akkasuma immoo namoonni birriin keessan xiqqoo ta'e immoo 29.50 olee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo inni itti aanu immoo Bahareen Diinaariidha jechuudha. Bahareen Diinaarri tokko karaa ethioblakmarket.com 380.14 olee jira. Inni itti aanu Kaatar Riyaaliidha. Kaatar Riyaalli tokko 38.28 olee jira. Omaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 371.19 olee jira. Akkasumallee inni itti aanu immoo Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaa 4.4 olee jira. Akkasuma inni itti aanu Israa'el Shiqil tokko karaa gabaa gurraachaa 38.19 olee jira. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaa 2.82 olee jira. Inni itti aanu immoo Yemen Riyaaliidha. Yemen Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 0.57 olee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya yeroo hundumaa viidiyoo gaggabaabduu ani isin biraan geessis obboleewwan keessan biraan gahaa sheer godhaa fi akkasumallee laayik godhaa buush ta'ee viidiyoon haa deemuu namni haaraa taatan sabiskiraayib gochuu akka hin daganne isiniin jedha turtii gaarii.